السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليين كيا كم نجا في أخي سني جرتو أرى ودو أي ولو وجو دايباتي نسني كبردين فجرة أنا بليس خيسان كديري خنافو بليين كيا شير والجدا والينجها واي ولو خنا كرمال لافتو كلال تاني متي خنافو بليين كيا كالي أكا شير جوتانين كبجاني سنجا فدا ودو ولو تيف ومني ولو هدورة كتاجرني خنافو رموتي يكشتي شير جدا akkana mu sagalee walii ta'u sagalee taaf ummata wallootiif isiniin jaaladha hedduun isin kabaja sheer walii godha mee oduu sanallee naa dhageeffadha oromooti yaqashtii oduun tun oduu baay'ee bareedduuti hawaash miidiyaa irraa isinii fuudhee dhufe oduu tanas bal'inaan dhageeffadha meetti isiniin jaa galatooma oduu tanatti dhiyaadha waa'ee ummata walloo miidhaa keessa jiru kana oduu tana walumaan halaallume Shama harka fuunee yaa jecha hordoftootaa fi daawwattoota sagantaa Awaash Miidiyaa oduu qabannee isinii dhiyaannee jirra oduu teenyaa sammaduma isitti nu waliin turaa isiniin jenna. Oromiyaa walloo keessatti shiftaan amaaraa uummata nagaa irratti lola banuun guyyaa lama lakkoofsaa jira. Shiftaan amaaraa kan mootummaan hidhachiise wayita ammaan tanaa abbaa isaa hidhachiise afaanuu kan garagalee uummata nagaa waraana bilisummaa Oromooti jechuun dhukaasa jijjimaa uummata irratti banee jira. Deeggarsi mootummaa naannoo amaaraa akkuma bara dabree bara kanaas shiftaa shaneeffinne jechuudhaan uummata nagaa horsisee bulaa qotee bulaa uummata Oromoo nagaa kan kaaba Oromiyaa kan humaa ofirraa quban qabne ji'a Ramadaanaa nagaan dabarsaa jiru irratti lola bananii jira. Garee kun ganna fi jala kaawwachuudhaan naannawanii gaafa ganni guutuu uummata irratti lola jalqabanii jiran. Bara dabreezaa akkanaa uummata irratti lola banuudhaan qe'ee fi qabeenya irraa namoota hedduu buqqaasanii akkasuma qabeenyaas barbadeessanii lubbuu jabaa walloo hedduu meeqa kan balleessan ammaas irra deebiin gaafa ganni guutamu faanoodhaa fi milishaa humna addaa naannichaa waliin ta'uun gurmuudhaan gara kaaninis affaariin gargaaramanii lolli cimaan uummata irratti banamee jira. Yaa kaleessaa lolli kun kan jalqabe hanga har'aan tanaatti lolli kun itti fufuu jiraattonni kaniman hanga ammaan tanaa gama Oromootiin namni lubbuun dabruun gabaafamee jira. Hanga dandeenyetti ofirraa qolachaa jirra kan jaan garuu mootummaan naannoo Amaaraatii fi kaadiroonni bilisiginnaa Oromoo kan ta'an kan naannicha bulchaa jiran warra shiftaa Amaaraa kana gargaaraa jiran jechuudhaan jiraattonni homatanii jiran. Gaafa humni kun nurratti xiyyeeffatee lola nurratti banuudhaaf deemu wayita nuti qophooynee ofirraa ittisuudhaaf deemnutti kaadiroonni naannichaa bulchaa godinaatii fi kan aanaatis dabalatee namni isin tuqu tokkolleen hin jiru. Kanaan booda yoo isin tuqan nutti bu'anii nuutu deebii kannaaf jechuudhaan nu sossobanii galgala nu biraa deemanii ganama garuu otoo nuti ofirraa quban qabne gareen kun waan jarri bulchitoota nu dagachiisaniif jecha dhukaasa nurratti banan nuuf irraa quban qabne jechuudhaan simatanii jiran. Gammaan tanaan lolli cimaan garee kana lamaan jidduutti gaggeeffamaa jiraachuu kan himan jiraattonni uummanni Oromoo Oromiyaa keessa jiruu fi bikka adda addaa jiru hundinuu nuuf dirmachuu qaba sagalee nuuf ta'uu qaba jechuudhaan simanii jiran. Gareen kun bara dabree sababni isaanii dhimma salaataa fi masgidaa kan godhatan bara kanaas dhimma salaataa fi masgidaa godhachuudhaan masgidallee akka guban jiraattonni himanii jiran. Dhiyeenya kana naannoo kanatti uummanni Islaamaa waliin ta'uudhaan tokkummaadhaan wayita sooma hiikan namni hedduun daandii irra guutuudhaan sooma hiikaa waan turaniif bara dabrees gochi akkanaa waan raawwatameef jecha hinaaffaa fi tokkummaa uummata Islaamaatiifis dabalatee akkasuma uummanni kaaba Oromiyaa walloo jiranis wayita isaan tokkummaa isaanii cimsatan gareen tun waan bareedduuf jecha uummata kana lafarraa buqqaasuu fi duguggaa sanyii raawwachuu uummata lafarraa dhabamsiisanii lafa fudhachuudhaaf hamileen isaanii dheerachaa jiraachuun baramee jira. Gareen kun yaada adda addaa kan kannatan wayita ammaan tanaa warri godina addaa janii nurratti maxxansan asuma funyaan keenya jala taa'ee ablee nutti qarataa jira kana dhiifnee bakka biraa wallagga deemu nun barbaachisu kana ofirraa dhabamsiisuu qabna jechuudhaanis dubbatanii jiran. በዚህ ወሎ ላይ ልዩ ዞን ብለን ያስቀመጥነው ማህበረሰብ ቁጭ ብሎ ቢላው እየሳለል ነው። ለዛ መልስ ተዘጋጅ። አማራ በተወለደባት ምድር ላይ ከሚሴ ላይ አማራ እንደ ገለልተኛ ወለጋ ምናምን መሄድ አያስፈልግም። እዚህ ቁጭ ብሎ ፍርድ ቤት ተከስሶ ሲሄድ በኦሮመኛ ለማስ 125 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إبساخية إبسيشا منجسي
تخيسنو Dabaluudhaanis komishinni isaanii akka jeettiin wayita nuti tarkaanfii fudhannee garee shiftaa haleellu maaliif waca eegaltan jechuudhaanis akka nama shiftaa haleeleetti uummata nagayaa horsee bulaa fi qotee bulaa irratti lola labsanii gaafa nuti haleellaa jalqabne maa iyyitan jechuudhaan odoo hin salphatin komishinni isaanii akka jeettiin gaafa nuti lola jalqabne hin iyyinaa jechuudhaanis kaadiroota mootummaa naannoo Oromiyaatiif deebii kennee jira. እርምጃ መውሰድ ስንጀምር መንጫጫት ይታያል። የሚያስጨንቀኝ የአማራ ሕዝብ ክብርና ጥቅም መከበር አለመከበር ጉዳይ ነው። kana malees faanoon akka jechaa jiranitti rakkoo naannoo keenyaa fi daangaa keenya irratti uumame kamiifuu yaamichaa fi ayyama nama tokkollee hin eeggannu tarkaanfii yeroo barbaannetti inni fudhanna warroottan daangaa keenya irraa nu jeeqaa jiran keessattuu godinaalee akka shawaa kan isaanitti dhiyaatanii fi walloo dabalatee daangaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa wal daangaa isaaf kanneen akka shawaa baatiis dabalatee tarkaanfii barbaachisu inni fudhanna jechuudhaan dubbatanii jiran. በተለይ ደግሞ ሰሞኑን በሰሜን ሸዋ አካባቢ እየተካሄደ ያለው ትንኮሳ ተረድታችሁ የከፋ ጥፋት ከመድረሱ በፊት አስፈላጊውን እርምጃ በመውሰድ ፋኖ የማንንም ፍቃድ ሳይጠይቅ አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ይገደዳል። mootummaan naannoo Oromiyaa garuu kan naannoo Oromoofiin dhaabbadde Oromiyaan bulchaa jira jiru hanga uummanni inni kun mootummaa keenya jee jala yaa'aa jiru jalatti dhumu waan barbaadan qaamni barbaade irratti hojjetu gadi ba'ee ibsaas kannuu fi uummata kanaafis sagalee ta'uurraa of qusatee jira. Gareen biyya bulchaa jirtu teessoo isaanii of jalatti tiifachuudhaaf jecha uummata Oromoo kallattii meeqaan lola irratti labsanii gaafa lolli uummata Oromoo irratti kallattii meeqaan labsamu isaan waan giddu galeessa biyyattii jiraniif waan nagee harkataniif uummanni Oromoo kallattii qabsoo gara daangaatti waan jijjiiruuf jechaan nagayaan teessoo isaanii oogifachuu itti dhufanii jiran. Mootummaan biyya bulchaa jiru bara dabrees gaafa uummanni Oromoo kaaba Oromiyaa walloo jiran ajjechaan suuqannee isaan irratti raawwatu hanga paarlaamaatti gaafiin dhiyaannaan kana akka dubbittiin guddisanaa uummanni Amaaraa uummata Oromoo hin ajjeesu jechuun warra akka shunkurtaatti ciramee dhiiga isaaniitis dhoysee jira. Bara kanaas wayita ajjechaan suuqannee isaan uummata Oromoo irratti karaa meeqaan karaa Affaarii fi Amaaraatiin raawwattuun shiftaa shaneetu as keessa jira jechuun akkuma ganda Amaaraatti isaanis uummata Oromoo irratti maqaa shanee maxxansuudhaan uummata keenya duguggaa sanyii irratti labsaa jiran. Akka uummanni kaaba Oromiyaa walloo jaanitti torbee tokko dura lola kan irratti jalqabe warra Affaarii odoo nuti kallattii keenya karaa warra Affaaritti kideeffannee jirru duubaan odoo nuti quban qabne gareen shiftaa Amaaraa Faanoo fi milishaa fi humna addaa naannoo Amaaraa jee warri of yaamu duula duubaan nurratti bananii akka nuti ofirraa isina leellee warra naannicha bulchaa jirutu sababa nutti ta'e jechuudhaan dubbatanii jiran. Aanaalee garaagaraa kan lolli keessatti hin jalqabamin irraa wayita dirmannaan dhuftu humni mootummaadhaa akka dirmannaan kun as hin geenyeef karatti ba'ee dhorkee hidhannoo sirraa hiikaa jira jechuun dubbatanii jiran. Kanneen akkana godhaa jiran garuu mootummaa jiddu galeessaati jechuudhaanis mootummaa jiddu galeessaa homatanii jiran. Akka bulchitoonni godinaa jaanitti warri isin tuqee ammaan booda nutti bu'aa haa jaanii malee mootummaan jiddu galeessaa lolli kun haa dhaabbatus ta'ee tarkaanfii fudhate tokkollee akka hin qabnee fi sagalee isaa dhooyfatee faanoo duubaan dhiibaa jiraachuudhaas jiraattoonni himanii jiran. Uummanni keenya walloo aanaalee garaagaraa keessa jiran dirmannaadhaaf gara keenyatti oriyaa jiranii warri akka isaan nu biran keenya godhaa jiran mootummaa federaalaa raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisii federaalaatu ugguraa jira jechuudhaanis komatanii jiran. Dubiratiin kanumaanis wal qabatee warri kanaan dura Oromiyaan seenna jechuudhaanis dhaadachaa ture wayita ammaan tanaa hojii isaanii jalqabuu ifatti beeksisanii jiran. Wayita ammaan tanaa lola uummata wallootii fi isaan jidduutti banamee wal qabatee godinaalee Oromiyaa kanneen akka Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Bahaa dabalatee Wallaggaa wajjinis wal waraansa keessa kan jiran. Gareen kun akkuma jirutti jirumaan guututti faanoon naannoo Amaaraa keessa socho'u Gondar, Gojjaam, Baardaar bakka hundoorri jirtan dirmannaan of godhaa jechuudhaanis yaamicha waliif dabarsanii jiran. Akka keessa beeytonni jaanitti faanoon ammaan tana warra walloo irratti lola bante kun faanoo naannoo Oromiyaa godinaalee Shawaa seenuudhaaf tattaaffii godhaa turte mootummaa fi humni addaa naannoo Amaaraatis yeroon hin geenye dhaabbadhaa jechuudhaan jalaa dinnaan of duuba deebi'anii lola isaanii uummata irratti jalqaban jechuudhaanis himanii jiran. በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በኤፍራታ ግድም ወረዳና በአካባቢው ግጭት መቀስቀሱን የዓይን እማኞችና አካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ። ትናንት እሁድ ከቀኑ 10 ሰዓት ገደማ ተቀስቅሷል የተባለውና እስከዛሬ የዘለቀው ግጭት ወደ ሌሎች አካባቢዎች እየተዛመተ መሆኑን በሰሜን ሸዋ ዞን የምትገኘው የሸዋሮቢት ከተማ ነዋሪ ለዶይቼ ቬለ አስረድተዋል። ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸው የአካባቢው ነዋሪዎችና ባለስልጣናት እንደሚሉት ችግሩ ከተፈጠረበት ከትናንት ከሰዓት በኋላ ጀምሮ ከደሴ ወደ አዲስ አበባ የሚደረግ የትራንስፖርት አገልግሎት ተቋርጧል። ከትናንት ከሰዓት በኋላ ጀምሮ ይህ ዘገባ እስከ ተጠናቀረበት እስከ ዛሬ ከቀኑ 9 ሰዓት ድረስ በአካባቢዎቹ ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ እየተካሄደ መሆኑን የሸዋሮቢት ከተማ ነዋሪ ለዶይቼ ቬለ በስልክ ተናግረዋል። በአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን የሰላምና የሕዝብ ደህንነት መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ሶሎሞን አልታዬ በአካባቢው ግጭት መቀስቀሱንና
መንገድም መዘጋቱን ለዶይቼ ቬለ አረጋግጠዋል። አቶ ሰሎሞን ለግጭቱ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ሸኔ እያሉ የሚጠሩትን ታጣቂ ቡድን ተጠያቂ አድርገዋል። Dubiratiin akkuma godinaalee Oromiyaa hundarratti wayita ammaan tanaa wareerraan daangaarraan labsame gara naannoo Somaaleetiinis baaleerraa wayita ammaan tanaa wareerraa lafaatii fi lolli cimaan uummata irratti banamuun gabaafamee jira. Mootummaan biyya bulchaa jiru akkuma mootummaa kanaan duraatii feellee fi gaafa aangoorraa konkolaachuudhaaf deemuun godinaalee Oromiyaa hunda kanneen naannoo biraatii wajji wal daangeessan lola itti labsee ture kan ammaan tanaa kunis uummata Oromoo kallattii qabsoo isaaf irraa jijjiiruudhaaf jecha gara Somaaleetiinis lola cimaa eegalchiisuun gabaafamee jira. Ka jiraattonni jaanitti abbootiin qabeenyaa naannoo Somaaleedhaan humna addaa naannoo Somaalee maallaqaan deeggaruudhaan akka isaan uummata keenya lafarraa buqqaasan dhiibbaa godhaa jiraniin sababa kanaan wal qabatee qabiyyee keenya kan lafaa kan akaakayyuu fi abaabayyuu keenya irraan buqqaasanii wayita ammaan tanaa tiraakteraan hojjechaa yookaan qotachaa jiran jechuudhaan simatanii jiran. Mustafee Umar bulchaan naannoo Somaalee kan kanaan dura uummanni Somaaleetii fi uummanni Oromoodhaa obboleeyyaniin nuti wal loluu hin taanu jechuudhaan uummata Oromoo sossobuudhaaf yaaleen wayita ammaan tanaa eeyyama muummicha ministeera biyyattiitii fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaatiin wareerraa lafaa uummata Oromoo irratti banee jira. Dubiratiin dubbimaa waraana bilisummaa Oromoodhaa Jaal Odaa Torbiin ibsa fuula miidiyaa isaa gubbatti maxxansaniin waraanni bilisummaa Oromoodhaa torbee kana keessa iddoolee adda addaatti tarkaanfii cululuqaa fudhachuu ibsee jira. Giddugala Oromiyaa Ona Shaggar iddoolee garaagaraa keessatti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhatee waraana mootummaa 50 ol ajjeesuu akkasuma 100 olitti kan lakkaa'aman madeessee jira. Piikaappii 10 oliin reeffaa fi madoo guurratanii jiran jechuudhaanis ibsanii jiran. Godinaalee Oromiyaa kanneen akka Gujii keessatti Jibraaleen godina kana keessa socho'u walumaa galatti bakka adda addaatti tarkaanfii fudhateen waraana mootummaarraa 25 ajjeesuu 27 ol madeessuu simanii jiran. Walumaan wal qabatee giddugala Oromiyaa keessatti gara tokkoonis guyyaa gootota Oromoo kabajuudhaan gama kaaniin lola keessummachiisaa gara kaaniin humna haaree kan leenji'aa ture eebbisuun gabaafamee jira. Giddugala Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoodhaan miseensonni haareen leenjiirra turan guyyaa gootota sababeeffachuudhaanis leenjii isaanii kan fixan eebbifamanii hojiitti seenuun isaaniitti ibsamee jira. Mootummaan ammoo ibsa kannaa jirtuun wayita ammaan tanaa giddugala Oromiyaatii fi kibba Oromiyaa akkasuma lixa Oromiyaa keessatti tarkaanfii cululuqaa fudhannee garee shanee kana balleessaa jira jechuun qotee bulaa Oromootii fi dargaggoota magaalaa keessaa walitti qabanii lixa Oromiyaa keessatti namoota 21 to'annoo jala oolchinee jira jechuun meeshaa waraanaa kan gaafa dargii qoraan magaazina keessaa gabbuuruudhaan kanneen isaantu hiikkate jechuudhaanis harka kannatan jechuun olola sobaa akkuma dheengaddam harroota 17 waraana bilisummaa Oromoo irraa fuune jechuudhaan olola sobaa hafarsan wayita ammaan tanaatis olola irratti argaman. Oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jenna.